Siti Martin Kura Sisir Budu Kanadu Pagana Duple Foto Sirbitu Durasil Manu Situ Hadagota Sisir Budu Kanadu Ragata hate danota sisir budu kanadu anadu fuhu hadagota sisir budu kanadu Siti Martin Kurura Sisir Budu Kanadu Sisir Budu Kanadu Yo gorom sike nyadan Ini dong silva Fane rasani yo toli ne hayo asheni biri mufata kamare hayo orate lola korbe hadate ne hayo No folcha Fate wadni sida gai lafti sida gai dibbi sida gai dibayun sida gai kalage tanaga seolch laga sibulch gadabi sigachi gamalen chakor ma sigodi worana kakes manakati sibulch jinfu tuli tulan oromo gabbisi oromo to kumma isa jimsi dinan udi rabbil galadibi dini sindandain hama sindandain badan sindargini kasi sidi barus yala haribam dubata debu dubasin debisin ifasi basera bidukasin debisin ifasi abas badna si abas kharaqa jela si ademsis was dafrab jela hakas jela hakufisu kakufen kain kalufen debin suraga toltut dilterinna no folcha Fate wanni sira gai ibbi sira gai ibayun sira gai gadabitti si bulchi gadasi ullusis dolollo yas ya gabbis chini sangoms sanga wandams ejer sagara si godi korma nyara si godi aritu jala wa'ada qabi lesu jala bay gama tola si qabi toltu rasiolch tokumma irre ke jibs irre dina hukis hukasan wajjes elalle uses usa gabbis gama tola si qabi toltu rasiolch wate wandi lagay libbi lagay gadabitti si bulchi gadasi ullusis suna toltu ha toltu التالينا هوبا اجرافا فاتي جنانو فلشا فاتي وان دغاي لبي دغاي يبايون دغاي دولو دوياس يا امبا غبس سانغا وندامس چني سانغومس افان كين ربي توكو غودي اورومو ربي توكو غودي كاولي غد نففجا سنو راكاس دينا نجلا كاس افان كين توكو غودي لينچا اجرسا غارا غودي لينچا نيارا غودي ولي نغالچ دينا نجلا كاس غربما نجلا كاس دينا ادان نفجا ادان نكوكو تنو راكاس نو والنوبيسس حاجة تلتوت ايش بسم الله جل جلاله فاتح وادي سيدا جاي ربي سيدا جاي ربايو سيدا جاي دولو دوياس يا أما قبض چيني سانغومس سانغاو دمس إرّي تيرّي لينچا غودي
waan siin tole irree reeffaa godhi gadabin nu galchi gadaa nu hulluussisi ejersa gaaraa si godhi gadaa nyaaraa si godhi irree Oromoo kennaa irree qeerroo kennaa irree qeerricha kennaa irree leencaa godhi waan isaan tole irree reeffaa godhi abbaan biyyaa biyyatti haa galu wanti isaan tole biyyarraa haa ba'u sunaaga toltuuti haa qabatu faatee waan sii dhagayi lafti sii dhagayi dhibbi sii dhagayi dhibaayyuu sii dhagayi kasii dhagayi nagaan si haa oolchu ka oolcha nagaan si haa bulchu doloo dhoyaas yaa hambaa gabbis cinii sangoobs sangaa waddams sunaaga toltuuti haa qabatu nagaa rabbis naa oolchu horaa bulaa turaa. Faatee waati dhagayi dhibaayyuun dhagayi faadhi dhagayi ardii dhagayi doloo dhoyaas yaa gabbis sangaa cinii sangoobs sangaa gabbis sunaaga toltuuti haa qabatu. Galatoomaa ulfaataa jennaa mee hamileedhaani manguddoota kennaa gara waltajjiitti nu deebisa. Galmi kee Afrikaa waa karaa taftaaree. Qabso ati goone wanta yoo seetiree. Dharti samii baatee rasaasa sirroobdus. Dachii jala seentee lafa siin sochooftus. Rasaasni sirroobe lubbuutee baase malee dhugaa yoomsi harkaa buute qeerroo. Dachii siin sochootee gataan tartee guutus dhugaa yoomsi harkaa buuse. Oromoo koo saba dhugaa. Afaan bineensaa keessaa dhugaa harkiftee baafteessa. Bichee bareechitee galmatti garsiiftee karaarra keetteessa merree. Dhugaanis himma gaaree mako eenyullee qabatee ganda biraan dhaqu. Yoomuu kaayoof hawwii uummataatu galmagaa keessa barra margi abbaatu malattidha. Kujiru murree ofirra ganna nu ognaa dhinnee qorree kee. Yaa dhugaa duras dogonkortee maqaana yaabbatte kanaaf galma keerraa karaa sakaalamte. Yaabbanna bulloo malee gamata gubbaan ba'u. Amannaa qeerroo malee abdannaa qarree malee lubbuu ofirraa ba'ee ka dhugaan du. Amannaa shaashee malee abdannaa shaashee malee lubbuu ofirraa ba'ee ka dhugaan du. Alfadee gabrummaa gootota cufameera. Furtuwaa hundaatu uummata harka galeera. Beerree bakkuma jirtanitti. Muramte gulu. Beerree. Horaga. Muramte. Lutoko. Hore. Shaashee. Sirni kee gadaadha. Hundee walqixxumma. Hangafa Afrikaa. Kuushota ganama. Bokkuun kee deebi'ee. Afrikaaf dhaqanii hunduutti eega fuuldurriifa hundaa dandeenya joom kana qofa Afrikaaf kenna bar goguugeena hundaa dandeenya goguugeena hamtuun Oromoo laatte jabiistuu laatte kan ofoo dhaabbatte killee dhaka buute dhaga gaafa qiyaamaa bokkuu keeteeffatte waaqaa labattuu muramte abba torbattuu muramte bakki hantuuta sana lakki hantuuta sana murtii hantuuta sana gadana gara shaashee lakki
hantuuta tana lakki hantuuta tana orsi hantuuta tana qeerroo kana dubbi namaa icciti hini manii maratti abba candeeffata ooddaa badhotu wara shagaase dubbi namaa icciti hini manii gadatti shaashe candeeffata ooddaa badhotti shaashe lakki hantuuta tana korsi hantuuta tana goofadana wama sodaannu haqa falmanna kanaan shakkinu eenyuunu moona boku keenya haqa qabna dhugaan keenya eenyuunu himu bare boku keenya dhugaa qabna haqa qabna eenyuunu himu bare wama sodaannu haqa falmanna kanaan shakkinu eenyuunu moona boku keenya harka keessan kaan abbaddaa joojesanii lafee tokkoffaa nu tokko shaashee garee nafakaa shaashee tokkoffaa shaashee nu tokko yorjaabu tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa bare tempo joosi tempo Tokkummaa yaa ilmaan Oromoo
Sokuma, 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 Yagima, Oromo, Sokuma. Kabajamtoota jiraatota magaalaa Shaashamannee, kabajamtoota jaarsolii biyyaa, kabajamtoota abbootii gadaa, kabajamtoota abbootii amantaa, haawwanii fi abbootiin keenya, qeerroowwanii fi qarreen keenya, uummanni Arsii Lixaa guutummaatti, uummanni Oromoo, uummanni Itoophiyaa baga guyyaa kanaan wajjin geenye akkam jirtu, nagaa jirtuun isiniin jedha. Guyyaa kana bakka kanatti argamuu keenyaatiif baay'ee gammannaa. Tariitii jaalleewwan koo yeroo baay'ee iddoo kanatti deddeebi'anii haasawwan uummata kanaa wajjin mari'ataniiru ta'a. Ani garuu uummata haga kana baay'atu fuulduratti magaala kana keessatti bakka kanatti argamee kanan haasawa godhuuf uummata wajjin kanan wal baru yeroo jalqabaatiif waan ta'eef fayyaataa galatooma waan naaf eertaniif isiniin jechuun barbaada. Waa'een uummata kanaa anaaf haaraa miti. Waa'een uummata Shaashee anaaf haaraa miti. Qaamaan yeroo jalqabaatiif kanan bakka kanatti argame yoo ta'e iyyuu qalbiin koo, hafuurri koo, qaamni koo as isinii wajjin ture, isinii wajjin jira jechuun nan danda'a. Waan isin hojjettan hundumtu
waan isin hojjechaa turtan hundumtu qabsoo isin geggeessaa turtan hundumtuu qubanan qaba nan beeka gootummaa keessan nan beeka sabboonummaa keessan irratti shakkii hin qabu oromummaa keessan irratti shakkii hin qabu Itoophiyaummaa keessan irratti tokkollee shakkii hin qabu keessumaa askana har'a waltajjii kanarratti yookaan naannoo staadiyeemii kanatti hiriyoowwan koo kan nu wajjiniin turan maakalaawii keessatti nu wajjiniin dararamaa kan turtan baatuu yookaan zowaay keessa mana hidhaa nu waliin kan turtan akkasumas qaallittii kan turtan hedduu akkas hin taatan ijoollee shaashee isiniin beeka fayyaataa galatoomaa bakka guyyaa akkasii kana bakka kana iddoo kanatti wal agarree isiniin jechuun barbaada. Dadhabbii keessaniin dhufe dadhabbii uummanni kun godheen qabsoo uummanni kun raawwateen osoo walirraa hin kutin adda keessan rasaasaaf kennitanii yeroo keessan gubdanii itti reebamtanii itti duutanii guyyaa kana nu argamsiistanii fayyaa ta'an isiniin jechuu barbaada. Egaa waan baay'ee jechuun ni danda'ama. Yeroon ammaa kun maal keessa jirra yoo jenne yeroon har'aa wanta nuyi keessa jirru dubartiin da'uudhaaf jettee miixuu isa dhuma keessumaa hawwan hin beektu warri deessanii beektan hin beektu warri biroonis immoo numa beekna miixuu ishee dhumaa keessa jirra. Yookaan waan haaraa dhalataa yookaan immoo sirna bututaa sana isa durii sana isatti deebina jechuudha. Yookaan sirna isa waggaa 50 dura ofirraa ganne qabsoodhaan ofirraa ganne isa kaleessa ijoollee keenya boolla tokkotti 50-60tti oowwaalle isa namoota meeqa ittiin of biraa kuffifne isattiin qeerroowwan keenya meeqa kolaafamanii isa haadholiin keenya baay'een isaanii itti gaddan sana yookaan isa boolla keessaatii baafnee aangoorra kaa'uudha sirna gonfoo sana yookaanis immoo mirga sabaaf sablammii kan keessatti kabajame federaalizimii dhugaa ijaaruudhaaf yeroo miixuu ishee dhumaa kana keessa jirra amma. Kanaaf maal gochuun akka jiru kan walitti himnu miti. Har'a nuti waa'ee mirga keenyaaf, waa'ee garee keenyaaf, waa'ee saba keenyaaf, waa'ee eenyummaa keenyaaf, waa'ee bilisummaa keenyaatiif bakka kanatti wal geenyee jirra. Warri biroon immoo har'a Adaamaa keessatti waan biraatiif wal ga'anii jiru. Akkamittiin mirga keenya akka cabsan, akkamittiin warri kaleessa alagaa jala ture har'a immoo alagaa gooftaa biraa jijjiirratanii akkamittiin akka nu bulchuu danda'an, akkamittiin sirna durii sana keessatti nu deebisuu akka danda'an yeroo ammaa kana mareerraa akka jiran hundumti keessan ni beektu. Kanaatiif yeroon nufu kun yeroo murteessaadha. Yeroon fuula keenya dura jiru kun yeroo murteessaadha. Beektu akka Oromootti maqaa hedduu nurra kaa'u qabsoo kana qeerrootti du'ee asiin ga'e intarhaamuu jedhanii abaaranii arrabsanii qorqalbii isaa cabsanii akka inni mataa ol qabatee hin deemne akka inni waan shakkamaa ta'etti akka waan inni yakkamaa ta'etti akka waan shiftaa ta'etti lakwaanii addunyaa biratti illee akka kanatti lakkoofsisuu barbaadu. Haa ta'u iyyuu malee uummanni as jiru kun dhuguma shororkeessaadha. Dhuguma intarhaamuudha. Dhuguma isa sanyii namaa duguuguudha. Immoo isa sanyii namaatiif falmaa turedha. Qeerroon akka nuyi beennutti Oromoo qofaaf miti kan inni qabsaa ture. Kan inni bilisoomsesi Oromoo qofa miti. Sabaaf sablammiiwwan hundumaatiif wabii ta'eera dhugaa isaa dubbachuudhaaf. Har'as qeerroon keenya, qarreen keenya, sabi keenya guutummaadhumatti mirga sabaaf sablammiiwwan Itoophiyaa keessa jiranii hundumaatiif wabiidha jennee yaadna. Akkasumitiiree eeka isaan wayita jedhani Oromoon yoo aangoo qabate bakka tokkotti yoo ol ba'e sabaaf sablammiidhaaf baay'ee sodaachisaadha jedhu. Haa ta'u iyyuu malee Shaashamannees haa ta'u Oromiyaas haa ta'u biyya sablammiin keessa hin jiraan yookaanis immoo kan Walaayittaan keessa hin jirre, kan Gamoon keessa hin jirre, kan Sidaamaan keessa hin jirre, kan Gedeoon keessa hin jirre, kan Guraageen keessa hin jirre, kan Silxeen keessa hin jirre shaashannuu ta'uu hin dandeessi. Ta'uu hin dandeessu. Kan hunduma keenyaati. Warra afaan keenya kabajan, warra saba keenya kabajan, warra aadaa keenya kabajan, warra eenyummaa keenya kabajan hundumaa hammannee wajjin jiraachuudhaaf nu ijoolleen Oromoo qophiidha.
kun shakii kanii kuni firrillee alagaanillee mootummaanillee addunyaanillee kana shakkuu hin qabu. Nuyi kaleessa sammataadha. Sabaaf sablammii adda addaa wajjin adda nu baasuudhaaf yaalii isaan godhan kaleessas guddaa ture har'as immoo jabaatee itti fufee jira. Fakkeenyaatiif dhiyooma kana waggaa darbe keessa yaadattu yoo ta'e uummata gaamoo wajjin walitti nu naquudhaaf walitti nu buusuudhaaf yaaliin guddaa godhamee jira. Gaamoon uummata miidhameedha akkuma keenya. Tariitu nuun waliyyuu kan miidhameedha. Walaayitaan nu wajjiniin kan miidhamaa turedha. Sidaamaan kan nu wajjiniin dhiitamaa turedha. Geeddaawwan kan dhiitamaa tureef kan dhiitamaa jirudha. Uummatoota kana wajjiniin sababatti wal lolluufis hin qabnu. Akeekisaas hin jiru, kaayyoonsaas hin jiru, galmi biraanis hin jiru jechuudha. Kanaatiif ammallee obboloowwan keenya asitti argamtan Sidaamaarraa affeeramtanii as jirtan baga nagaadhaan nu dhuftan baga iddoo bakka kanatti argamtanii ayyaana kana nu wajjiniin kabajuudhaaf baga dhuftanii hariiroo keessan obbolummaa keessan nutti argisiisuudhaaf sababii dhuftaniif galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Argitaniitu yoo ta'e yeroo darbe uummanni siltee kabajaa guddaadhaan waan Oromoof ta'e nuutaa waan Oromoon filate hin filanna. Saba kana afaan isaa hin kabanya, eenyummaa isaa hin kabanya. Saba kana wajjiniin jiraanna. Duuti keenyas jireenya keenyas saba kana wajjiniin jedhanii nu badhaasanii kennaa nuu kennanii nu wajjiniin jiraachuudhaaf waliin waadaa walii gallee jirra. Saboota biraa wajjiniin illee hariiroo nuti qabnu gara fuulduraattis akkuma kana ta'ee itti fufu jechuudha. Haa ta'uuti akkuma nama isinitti dubbadde uummatoota biroo wajjiniin olola adda addaa oofanii shakkiin akka deemuuf sodaan akka nu gidduu galuuf akka isaan nu namanneef akka isaan nurratti ka'aniif gochaan har'allee adeemfamaa jiru baay'ee guddaadha. Haa ta'u iyyuu malee uummanni Oromoo akkuma kaleessa gochaa ture har'as hammatee sabaa fi sablammoota biroo wajjiniin jiraachuudhaaf murannoo qabu gara fuulduraatti illee jabeessee itti fufuu qaban jedhama. Karaa biraa waan gabaabaan dubbadhee xumuruu barbaadu. Uummata keenyaa har'a akkuma isin argitan bifa kanaan asitti wal agarree waliin dubbachaa jirra. Garuu yoo xiqqaate godina 8 yookaan godina 9 keessatti Oromiyaa godina 20 qabdu keessaati godina 8 yookaan godinni 9 akka kanatti wal gahanii waliin haasa'uu miti. 3 ta'anii 4 ta'anii wal faana deemuun walii wajjiniin haasa'uun dadhabamee jira. Wallagga irratti duulli labsamee jira. Obbolaan keessan akkuma kaleessa isa akka sirna wayyaanee akkuma sirna dargii sanaan olitti har'allee guyyaa guyyaatti ajjeefamaa jiru. Mana isaanii keessatti du'aa jiru. Qotee bulaan biyya isaa keessatti qotatee jiraachuuf dadhabeera. Har'a daldaltoonni biyya sana jiran guutummaadhumatti akka hiyyooman barnoonni naannoo sanaatti akka dhaabbatu tajaajilli mootummaa guutummaatti akka dhaabbatu akka hiyyooman bakka isaanii irraa buqqa'anii gara naannolee gara biraatti akka isaan godaanan taasifamaa jiru. Kanaaf Gujii keessattis kan raawwataa jiru kanumadha. Amma immoo Lubaaboor keessattis babal'ateera. Shawaa Lixaa keessattis babal'ateera. Shawaa Kaabaa keessatti illee babal'ataa jira. Wanti kun bora asiin ga'u jechuudhaaf tokkollee ragaa hin qabnu. Bora asiin dhufu jechuun akkuma sangoota warra sadii sanii tokko adii tokko gurraacha tokko diimaa jedhanii akkamittiin adda baasanii akka nyaatan sheekoo Oromoo keessaatii ni beekna. Akkatti waraabessi nyaate jechuudha. Akkatti warra bineensi nyaate. Har'a Wallaggaa nyaachaa jira. Har'a Gujii nyaachaa jira. Bor immoo iddoo kan akka inni nyaatu kun beekamaadha. Kanaaf waliif hirmachuun waliif dubbachuun haga command postiin iddoo sana ka'utti qabsoon keenya itti fufuunsa dirqama ta'a jechuudha. Kanaatiif tokkummaa Oromoo waan ittiin diigan keessaati tokko Oromoo isa tokko ofitti qabanii isa biraa immoo ofirraatii qabanii qoba qobaatti tokko tokkoon rukutanii tokko tokkoon ajjeesanii tokko tokkoon dookumentarii fiilmii irratti hojjetanii tokko tokkoon olola irratti geggeessanii tokko tokkoon kana sana jedhanii maqaa kennanii fi tokko tokkoon afaan kaawwachaa deemuudha ajjeesaa deemuudha. Kanaatiif utuu kana hin ta'in akkuma kaleessa jijjiirama kana fiduudhaaf wal bira dhaabbannee boolluma tokkotti akkuma awwaalamne akkuma sana har'allee wal bira dhaabbachuun kanumadha. Filannoo fuula keenya dura jiruutiif uummata kana addaan baasanii filannoodhaaf dhiyeessuudhaaf karooratu jira. Gar tokkoon akka uummanni hin filanne bakka tasuma dhibbatti iddoo itti abdii kutatan irraa hokkarri yookaan jeequmsi akka hin raawwanne godhanii akka inni itti fufu godhanii filannoon bakka sanatti akka hin geggeeffamne gochuudha. Bakka filannoon geggeeffamuu danda'uttis
infilatamu jennee hiyyaannu garuu kun tarsiimoo isaaniiti. Kanaaf waan gochuun nurra jiru amma guutummaatti Oromiyaa keessatti filannoon gaggeeffamuu danda'utti eenyu keenyallee filannoodhaaf qophaa'aa ta'uu hin dandeenyu. Oromoon tokkodha yoomillee Oromoon gar tokko filate gar tokko hin filatin ta'uu hafuu hin danda'u. Wal bira dhaabbanna, waliin duuna, waliin jiraanna, gar tokko bilisoomee gar tokko gabrummaa keessa taa'uu hin danda'u. Kanaaf obboloota keessan bira dhaabbadhaa wanna amma deemaa jiru kana yookaan sirna durii deebifnee ofitti dagaagsina yookaan federaalizimii dhugaa ijaarra yookaan immoo sirna gonfoo sana deebinee fudhanna jechuudha. Kana keessaati filannoon isaa maal akka inni ta'e ani isinitti himuu hin danda'u. Waan gabaabaa tokko har'a lammummaallee kan nuu kennan isaan ta'aa jiru. Miseensota keenya namoota keenya tokko warra biroon gaafatani garuu lammummaan kee eessa eenyu ati Itoophiyaa miti ittiin jedhu. Ati Itoophiyaa miti ittiin jedhu. Miseensota biroo gaafatanii hin beekan. Warrumti gaafatan iyyuu baay'een isaanii lammummaa Itoophiyaa hin qaban. Garuu abaluu lammii Itoophiyaa sababii hin taane filannootti dhiyaachuu hin danda'u jedhaniitu falbii nutti kaasaa jiru jechuudha. Lammummaa kan nuu kennu eenyuyyuu miti. Nama harka keenya irratti dhalate, nama afaan keenya dubbatu, nama nuuf falmaa ture, nama nu wajjiniin ture, lammummaa isaa eenyullee shakkuu hin danda'u, eenyullee kennuu fi irraa fudhachuu hin danda'u. Lammii keenyadha. Amma kun dhugoomutti lammata nus gar tokkoon abaluu ka barbaadan filannootti dhiyeessanii ka barbaadan immoo filannootiin ala gochuu danda'u yoo ta'e sababa filannuuf hin qabnu sababii gara filannootti deemnuufis hin qabnu jechuudha. Kana ammallee beekuun barbaachisaadha. Nuyi lammii keenya hin beekna nama nuyi lammii keenya inni dhiyeeffanne lammii keenya ta'uu isaa fudhachuun dirqama jechuudha. Kana ta'uu baannaan tokko keenya irra deemanii lammummaa keenya nama nuu mirkaneessu nuyi eenyuun illee hin gaafannu. Abashaan eenyummaa keenya nuu mirkaneessu lammummaa keenya nuu mirkaneessuudhaaf mirga isaanii namni kenna hin jiru jechuudha. Egaa ani kan jaalala dubbachuu hin barbaadu filannoon nufu kuni fuula keenya dura jiru kuni waa hedduu baatee as deemaa jira. Irratti qophaa'a. Waraqaa eenyummaa keessan fudhadhaa. Sabboonummaa keessan eeggadhaa. Eenyummaa keessan eeggadhaa. Fayyaa ta'aa galatoomaa ulfaadhaa suniin jechuun barbaada karmaa irraa wal. ሌላ ደግሞ ከሲዳማ የመጡት ወገኖቻችን አሉ። እዚህ ጋር አንድ ሰው እንፈልጋለን ከሲዳማ ወገኖች። ከሲዳማ የመጣ የኛ ተባባሪና የኛ ወገን ካሳ አዲሱ ቱሌ ወደ መድረክ ይመጣል። የዛሬን ቀን አስመልክቶ እንኳን አደረሳችሁ ይላል። አዎ ቄሮችና እጀቶች ትላንትም አብረን ነበረ ስርዓቱን ያፈረስነው። እጀቶችን እንወዳችኋለን። ከሲዳማ የተወከሉትን ሲዳማ በሉ እስኪ ሲዳማ 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 እጀቶ በሉት እስኪ እጀቶ እሺ Afaan Oromoo kanallee dadhabseen keessa dadaballe dhoogeen dubbadhee dadheewu. Anillee Sidaamallee Oromoodha. Gaafa Oromoo wayyaanee gaafa injifata arganna jettee nuti baddaa atoo jirru. Gaafa Finfinnee seentee nama keenya gariin boojjitee boojjatee ka warra fidde waliin gaafa nuu'iitu naafa gaafa nummiitu shigigiri mangistii odegii Oromoo keessa yoo baatu nami bahee nuuma. Oromoo isin gaafa baatanii baalee gaafa haatanii haalee Sumaalee keessa nam waggaa hedduu nami ture nuuma. Haa baanee baraa dhumannu malee waaqa guutuufa nami karaa nuu ciree akka haajii qunxaafa akka haajii daawudiifa nami karaa nuu ciree Sumaalee keessa dadhannee maqaa Oromoo maqaa Sidaama oli goonee garbuu tana keessa hin baanna hin mokkorra yoo jennullee mala birrii nuu bitataa ilma keenya nuu bitataa ilma keenya nuufi nuu atoo deebittu
boojitee warra fidde timirtii kennite nurraa tookeettu baay'ee kusuun nu fakkanee lafa buufsicha dadhannee reefuu lafa buufatarra mee attaan jirtani nu isii wal jirra gaafa hin geddaani qeerrooteen nuti kilaashii duula baane isi dadha biirii fi warqataani duula bayicha yoo hiittani nuti ammallee duuna attaan nu kaachani bada ijoollee qeerrooteen isi wajjin jirra isin irra ammallee hannu addaan karaa biree hanqannu karaa qannu karaa teennallee isinuma karaa keennallee isinuma ijji teennallee isinuma ndullee isinii addanna nu adda taartani nu bee isinii walii jirra killiliini gaafa hin geddaa killiliin gaafanne killilii tana dhaqnaafanne bara jaanoeti xaqilay gizaatiin nu jette sidaamoo xaqila gizaatiin nu jedhani bara dargii kifilaa garii sidaamoo nu jedhani bara wayyaanee karaa aqxaacaani maan nu jedhani maqaa keenya kaani nu balleessani abboo maqaa ifii bulla federaalii dhugaa barbaannaa too jennu salaam salfii mallattoo keenya qabannee daraara qabannee looqee baane achi nuun fixanii jibee bineessi nu nyaateera reeffa keenya hagadhaatuu namni atoo abaaliin lafaafe warra gadabi jedhanii arsii qaddee dhumte lafaa banandee manallee lafeellee galfanne amma attami galfataarra laati ammallee bajarri nuun buune kan nyaateen nuun deebi'ee nyaataara amma birriini namin beeku nuuma jetti ammallee mala nu xaaxa goraarani ammallee nami gaafa hin gaddaani nami kooricha hin jiru ammallee buune bee yoo kanaafaa sidaamallee dikkoo isin keessaa dara maafi maayiraati yeemmoo itiniro oromoo kindeena do'ennoommo ninke kindeeti kinde ninkeeti xaaddi addaa badate warri semeeni dhufu duri isii shuuminata yoo dhuttee asi furattu nuu duruu garbumma nuun kennitee deemti amma lamuun achiin nuun garbooffattu hirannee isinirra jirra wali jirra adda nuun baasanu du'illi addaan nu baasu waraana addaan nu baasanu wali jirra bineensi akka adda baasee akka nu nyaanne nu nyaataa jirti jabaadha isini wali jirra rabbi nu tissu armaachi rabbillee nu dhiisu taraan keenya oromoo oli jira reefi lafee keenya kabaddaa jirtu ammallee lafuma achuma jirti hin beektanu isin lafee badda jirti ammallee galle keenya karaa sumaalee namni dhube achi lafee nuun jirti ani warra shawwee seenee gaafa diima nagoofi gaafa leencollee achi baatu narii gammadaa faa walii kumsaa gadaa faa walii nami shawwee basaltaja seenee abbaa waraanaa sidaamaa anuma narii gammadaa gaafa waraanaa shawwee basaltanya nu galchanii achi nu gaafa nu marsani warri angeetu hin beeka warri dalloo mannaa hin beeka ankaasa addisoo naan jedhan waraana sidaamaa alaafi akka ta'e namni nan beeka warri achiini ammallee ani hin duune ijoollee jalaa guddinneerra ammallee ka guddateellee isin hin beeku ka jalaa guddatullee isin hin guddatu nu walii jirra isinile nu gargaara isini gargaara adda lafaan kannu galatooma isini jira Nayyeegaa hedduu galatoomaa jennaanii naannoo Sidaamaa irraa obboleessi kennaa Kaasaa Addisuu Tulee Sidaamaa ወገኖቻችን የመጡ ናቸው። በጣም እናመሰግናለን፣ እንወዳቸዋለን፣ እንላለን። ቄሮና ኦሮሞች
Eshi ammasi nalo alaba irra asitti duballa Haji Ahmadi Haji Muhammad nuwaji jira ana nuwu waga gammadan siri jara afaan namaa qofa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anya alabanan alaba warada alabanan alaba coach ልጆች ነን coach ልጆች ነን አላባና ኦሮሞ አንድ ላይ መሆኑ ከዚህ በፊትም ይታወቃል። አንድ ብሔር ነን፣ አንድ ቤተሰብ ነን። አንድ ላይ መኖራችን ከዚህ በፊትም የተረጋገጠ መሆኑ ይታወቃል። በዚህ የተነሳ ከእንግዲህም ቢሆን በሚመጣው ነገር በሁሉም ነገር ተሳታፊ መሆናችን በዚሁ ማረጋገጥ ይወዳል። ስለዚህ አላባና ኦሮሞ ድንበር ላይ ድንበሩ በመሆኑ ባሻገር ከዚህ በፊትም የተለያዩ ብሔር እንትኖች ላይ ተሳትፎ እስከ እንትን ድረስ ኢሬቻ በዓል ድረስ ተካፍለን በባንዲራችን በሚታወቀው ሁኔታ ተነጋግረን ሀሳባችንም አንድ መሆናችን አረጋግጠናል። አሁንም ቢሆን ከእንግዲህም እንደ አስፈለገ የኩሽ ልጆች በመሆናችን በቃ ከዛም በተጨማሪ አሁንም ቢሆን ተደጋጋሚ አንድ ላይ መሆናችን እናረጋግጣለን። አንድ ነን፣ አላባ ነን፣ ኩሽ ልጆች ነን፣ አንድ ቤተሰብ ነን ማለት ይቻላል። ይሁንም ለዚህም ደግሞ ስለበቃ ለዚህ ግብዣም ስለተጋበዝን በጣም ኦሮሚያ ባለስልጣንም ሆነ ኦሮሚያዎችን በአጠቃላይ ሁሉንም ማነው ገዳ ሴራ በጣም አመሰግናለሁ። በአላቢኛም ሀላብሳኒ ኩድሮጋን ካንዴም አሁን ሰላም ጆሃር መሐመድን ሰላም አለይኩም ብዬ አሳባይ እንከንሳን አላቢኝን አላባይ እንኮምቤቻ ድንበሪ አካባቢ አጀላካ አላቢ ድንበራን ሻኮ የየየኑ አካባቢ ዮሚው ኦሮሚያ ወሶን መጡ በለብነን መጡባ ዮሚተውስ ነው ደግሞ ከንቀተሮን የሆነ ተሳትፉቲ የሆነ ሄቸቲ መጣን በላን ከን ሜሮን ከን ኮሂሩ ጫገነ ቀጣን ከንቀተሮን ይቆስኛ የሆነ ሰሪን ባድነ ባይሊን መጡ በእን ካሞታ ተሰቆኛ ተሳትፉን መጣን ይ አሳብ ኢታንኪነ ኢትየ ከነው ጨርሻለሁ።